yaa diimaa dhageeffadhu atis gurraacha koo dhageessifadhu bakar waaree wajjin ibroo shataadhaati dollobaan ajjeesan namiiti biroodhaati kaayyoo isaanii dhaalee dhaloota dhaalchise jaarraa abbaa gadaa lolee nu lolchiise jaarraa abbaa gadaa lolee nu lolchiise hirayyoo dheera teenyaa allaatti marfachiise. gamna gameeyota jarran abbukato mirga abba qabsaa'ota laljarran jarra abba gada yaaba eessana maale jago way oso deeyse haati marraa lama harme marraa lama way oso si deeyse haati marraa lama Atero lama Sado sonda bin kapsora bidabede Sabake oromo damme sujal kabede Belo ite de bote rakate dadabde Kapso bili suma oromo gadabde Wega buruma Ifni de mulata dukkanan tuban Obsiya ogogo Obsiya kairogo Filfilera wala rigina bili summa Wega buruma Ifni de mulata dukkan Daawwattoota keenya guyyaa sooressi jaarraa abbaa gadaa itti akraman yookaan boqotan waggaadhaan yaadatama. Akkuma beekamu sooressi jaarraa abbaa gadaa bitootessa 3 bara 2013 Sana'aa Yemanitti boqotan. Reenfi isaanii bitootessa 7 bara 2013 Oromiyaatti ergame yookiin deebi'e. Sooressi jaarraa abbaa gadaa bitootessa 8 bara 2013 gaara mul'ataa wataritti bakka uummanni 25,000 ol argametti awwaalaman. Guyyaa yaadannoo abbaa qabsoo Oromoo sooressa jaarraa abbaa gadaa sababeeffachuudhaan har'a gaazexeessaa Jaafar Alii wajjin turtii goonaa. Jaafar Alii ammas baga nagaadhaan gara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti dhufte. Kanilleen baga nagaan eedaniin isin ja'a. Jaafar Alii gaa kan odeeffannoo tokko qabatti ati yeroo 3 akka sooressa jaarraa abbaa gadaa wajjin wal argitanidha. Ammam dhugaa akka ta'e hin beeku. Garuu mee guyyaa kana guyyaa yaadannoo sooressa gadaa jaarraa abbaa gadaa mee akkamitti ilaalta? Waggaa 4 booda du'a isaaniitiif maaltu sitti dhaga'ama? Dhugaa dubbachuudhaaf jaarraa abbaa gadaa akka nama tokkootti addunyaa kanarratti turee dabrullee inumaa jiraachuu kan jalqabe sooressi jaarraa abbaa gadaa jiraachuu kan jalqabe eega boqateen booda hamilee jettuutu natti dhaga'ama. Maaliif viizhiniin isaa sun hojiirra oolaa dhufe, hojiin isaa daraaraa dhufte, dhalootni qabsoo isaa dhaale isaan dhaadachaa isa faajjii godhachaadha qabsoo itti fufaa jira. Kanaafuu akka nama tokkootti jaarraa abbaa gadaa dhabuun waan hedduu nama gaddisiisu gadda obsuu hin dandeenye ta'ullee ammoo namni du'aan ooluuti jaarraa abbaa gadaa hin duune
achi as jiraachuu jalqaba hamilee jettuuniin kabajaan guyyaa kana. Mee ati sooressa jaarraa abbaa gadaa ibsi yoo jettan yoo siin jedhanii sooressa jaarraa abbaa gadaa attamitti ibsita? Yoon jecha kitaabsaan Ruusiyaa tokko barreesse fakkii godhadhee gaariidha. Kitaabsaan Ruusiyaa tokko maal jedha? Nabiyyootni bar dhibbee hedduu keessatti dabree ergamanii namoonni hin goomne ka dandeeyyii ol'aantuu qaban ammas bar kurnee hedduu keessatti dabree uumamanii namoonni dandeeyyuma qofa qaban ammoo baraan dhalatanii namoonni dandeeyyii takkallee hin qabne immoo akka hillee rukuutan irraa bananiitti guyyaadhaan falaffalamanii ija. Jaarraa abbaa gadaa kaataagorii kana keessaa kan lama daarraan kaayan nabiyyoota hin jiru ammoo namoota hin goomne kan dandeeyyii ol'aantuu qaban addunyaa kanarratti uumaman keessaa jaarraa abbaa gadaa Oromoodhaaf nama akkasiiti jeetiin yaada. Kana jechuun kiyyaas maaliif qabsoo isaatu kan eegsisiisa hojii isaa ijoollummarraa jaarraa abbaa gadaa faamilii keessaa nama addaa kan dandeeyyii kophaa qabu ijoollee gandatti wajjin dhalatanii guddatan keessa akka hiriyoonni isaanii himanitti warra dandeeyyii ol'aantuu qabu nama ijoollee gandaa hoogganu warri waliin baratan akka ibsanitti immoo manneen barnootaa sadarkaa hunda keessatti barataa hunda caalu nama dandeeyyii ol'aantuu qabu ture jalqabumarraa ijoollummaa isaarraa qabu. Fedhii Oromoodhaatii waliin guddate. Warri inni irraa guddatee fi akkaataa inni itti guddate wal faalleessa. Qotee bulaa jaalata. Namaaf garaa laafa. Akka hoggaa qabsoo jalqaboonni osoo baratuuma fakkeenyaaf magaalaa Hararitti gaafa baratu hogguu makiinaadhaan deemu hogguu inni dura qabsoo jalqabu makiinumarra deemee qotee bulaa teenye ta qoraan baadhattee deemtu ta huccuun isii xurooyittuudhaa tana warri magaalaa ka makiinaa keessatti deemu isii balfanii firraachi dhiiban tana lafaa ka'ee teessisu yoo isii tana dhiiban irran mormu irran lolu hamilee akkanaa tana dargaggoota hiriyaasaa keessatti uumuudhaan qabsoo jalqabe. Qabsoo hoggaa jalqabu ammaas namni sababa adda addaatti jalqaba. Namni tokko ifumaa dammaqeeti ka'ee qabsoo seenaa garii ammoo nama dammaqeetu dhufee dammeessaa. Gariin namaa galaanuma qabsoodhaatu fuudhee qabsootti hidhee achumatti dammaqaa. Gariin eega dammaqe turullee ammoo dhibaaweeti hogguu haalli itti hammaate ka'ee kara qabsoo deema. Warri akka jaarraa abbaa gadaa kun ammoo ifumaaf dammaqeeti namoota dura bilchaatee ka'ee qabsoo dhaqe. Jaarraan ammoo qabsoon dheene qabsoo ni uume. Isa dura qabsoon bakka san jirtu hin jirtu. Isa dura bifa sadiin bifa jaarma siyaasaatiin qabsoon Oromiyaa keessa gaggeeffamte hin jirtu dhaqeeti uume. Kanaafuu nama qabsootti dabalame osoo hin ta'in nama qabsoo Oromoodhaa uume jeetiin ibsa gabaabsee jaarraa abbaa gadaa ibsuudhaaf yeroo namaan geessu. Meexannoo irruman si deebisa waan amma ibsite Jaafar Ali keessattuu yeroo amma qabsoon dargaggoota kanaan finiinee dhaloonni qubee sadarkaa qabsoo Oromoo sadarkaa olaanaan gahan kanatti jaarraan abbaa gadaa yeroo kana arguudhaaf carraan arganne otoo kana hin argin du'uu isaaniitti maaltu sitti dhaga'amame? Hedduun gadda osoo xiqquma yeroo qabaatee waan tan harkee du'e maaliif hin jaabana? Namichi sun hammam takka viizhinarii akka ta'e wanis agarsiisu kennaa kophaati qaba. Gaafa dura qabsoo jalqabu maqaan inni qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin jalqabe qeeroo ganamaa jedhama. Har'aan waggaa 50 ni gaya. Yamanitti gurmaawanii isaa fi ilmoo qilxuufaan gurmaawanii qabsoo hidhannoo meeshaa hidhannoo bitatanii galaa qopheeffatanii doonii kireeffatanii leenjii waraanaa fudhatanii hoggaa gara Oromiyaa deeman gama Soomaaliyaatiin deeman maqaan isaan moggaafatanii gaara seenan deeman maali? Qeeroo ganamaa maqaa juun kan. Amma
maqaan qeeroo ganamaa kan jaarraan dura ka'een sun naannaweet qabsoo bilisummaa Oromoodhaa dhaloon hoggaadhaan qeeroon ammaa lafaa kaatee kun waan inni waggaa 50 dura viijinii mul'atu isatti mul'atu waan gaafa san inni manaamu arra hojiirra ooleef silaa namaa taatee hammanuma arkee boqatee gammachuu gurguddoodha garuu maal jechuu ture jaarraa abbaa gadaa namni qabsoo jalqabe bakkaan hin ga'u an amma bakkaan ga'e jechuun kiyya gaafa dhalootni qabsoon irraa dhaale an qabsoo bakkaan ga'e jedhama hanquma lubbuun jiru hangan du'intu wanni inni biyya keessatti argu isa gammachiisaa turte wanni inni cunqursaan roorroon inni buqqaasuudhaaf lolu sun galma ga'uuf baatullee ummanni qabsoo dhaaluu isa arkee jira akkammaa kanatti qeeroon lafaa kaatee dachii sossoosu baatullee ummanni qabsoo dhaaluu jalqabu arkee jira kanaafuu hamma tokkotti qalbiinsaa gammachuu imaana qabdi turte tanaafu waan kana osoo arke tarabbiiti malee hedduun gammada ture. Jaafar akkuman sila ibsee ati jaarraa abbaa gadaa argachuu yeroo sadii akka wal argitanidha. Sun ammam dhugaa akka ta'e hin beeku yoon dogoggoreen asirreessi. Sirumaayyuu yeroo sadaffaadhaa fi biyya tokkotti qaaritee Yemenitti haasofsiisuudhaa fi yaalii gootee sanattis milkoofteerta. Mee yeroo meeqa argitee eessatti wal argitanii inni dhumaa immoo maaliif kana hundumaa akka ati qaaritee isaan haasofsiiftu maaltu si kakaase? Yeroo duraatiif kan hin jaarraa abbaa gadaa akkuma nama baha Oromiyaadhaa tokkotti gaafa 91 hoggaa jaarmoon adda addaa biyya seenan inninis toora gaara keessaa ittiin lolaa tureen gobeelle keessa ture achi ol bahee magaalaa Hararraa hamma kiiloomeetira 20 kana lafa fagaatu fakkaata bakka Bishidiimoo jedhamtu qubate magaalaa Bishidiimootu qubate achitti namni Oromoo kan bahaa kun hin hafne tartiibaan dhaqeetiin isa kana laala anis gaafa san jalqabaa riippoortaraati reediyoo Hararii fi kanaaf dhaqee achitti yeroo duraatiif kan hin jaarraa abbaa gadaatii wajjin wal arge Bishidiimootti osuman turin ji'oota hamma tokko booda ammaas staadiyoomii Dirree Dhawaadhaatii fi masgiida Xaaliyaan kan magaalaa Dirree Dhawaadhaatti uummata Oromoodhaatiif ifatti haasawaa godhee jira. Haasawaa sanarrattis argamee guyyaa lamadaatiif jaarraa abbaa gadaa arge. Gaa eegasis haasawaa bilbilaan dhaamsa adda addaatiin jaarraa abbaa gadaatii hojii hariiroon ta'e takka adda citteen beeytu. Maayirratti garuu waggaa 9 akka arraa bara 2008 akka faranjiidhaatti isaan Yemen turanii an Noorweey jiraadha. Akkumaan travel dokumentii harkadhetti osoon gamaa gabanan jiin gara jaarraa abbaa gadaa qajeelan. Maaliif hojiin isaatun dokumentii ta'uu qabdi. Kana godhuudhaaf ammoo anarra kan aksasii qabu hin jiru yeroo sanatti. Kanaaf gara Yemen deemee ji'a tokko bira taa'ee bal'inaan haasofsiisee barruu adda addaa irraa fudhadhee CD illee irraa maxxansee san dokumantarii tokko faca'ee jira uummata irratti amma YouTube irratti illee argatee jechuudha. Osoo nan gaafa san godhu baadhee jaarsa kana dhabne arraan tan hammasuma takka illee waan dhalootaaf dabarsinu hin jiru. Kanaaf yoonni yaadee dhaqee fi galata galchuudhaan barbaada jaarama fidoodhaatiifis isaan sponsor godhee amnatiyya sanii kanaafuu isaanillee miilanaan akka galatoomanii barbaada. Mee nu yaadachiise CD sana namoota kana dura ilaaluudhaaf fi YouTube irraa carraa hin argannee fi maal irratti haasofsiifte gabaabsitee maal deebiin isaanii sana nu yaadachiisuu dandeessaa? Egaa CD'n bal'aadhaa kutaa lamatti qophaa'ee kan qilleensarra oolle kutaa tokko kunuu sa'a takkaa fi wahii deemaa seenaa dhaloota isaanii akkaataatti qabsoo seenan qabsoo seenuu irratti rakkoo isaan mudachaa turte fakkeenyaaf ganda tokko hoggaa dhaqan qabsoon isaanii guddoon uummata walitti qabanii isin Oromoodhaa ja'aniituma amansiisuu akka ture wanni jaarraan dubbatu har'aan tana mirga Oromoof falmaa jira qotee bulaan hundi lafa dhaloonni qeeroo lafaa ka'e
gaafa san jaarraan faan ganda tokko godha kan qabsoon isaanii guddoon uummata kanaan isin Oromoodha ajaa'anii amansiisa ture achirraa qabsoo akka kaase itti duuluu tureetiif maafuu ganduma Oromoo kan hidhatee jiru kanuma isaan itti duuluu ture uummata Oromoo akka ta'e gam tokkoon shiftaan Somaalee itti duula gar tokkoon mootummaan Dargii itti duula gara kaaniin qotee bulummaan keenyaa isaan kan waan hin beekneef itti duula isaan kana dammayfachuun rakkoo guddoo akka turte kana keessatti gaa biyya gammoojjii keessa naanna'anii hangam takka beelti akka cinqitu hangam takka buseen akka ijoollee jalaa miitu nam meeqa sababa goota meeqa sababa buseedhaatiin akka dhaban qoricha argachuun rakkoo qunnamtii akka ammaatti hin jirtu barsuun bara teekinooloojiin boodattaa faadhaati hariiroo xalayaa takka walii erguudhaaf gara Jibuutii gara Yaman xalayaa takka ergachuudhaaf baatiilee naannee dhaamsi dhufaafi rakkoo akkasii keessatti qabsoo akka jalqaban himaa goda keessa akkatti galu himaa fakkeenyaaf gaafa Jibuutii walgarre amma waggaa 25 dura jechuudha maal jee ammata 25 goda keessa galee arrallee kalena fakkaata je khalellee saafa kana jechuun halkanuma tokko qofaan gaara walina fakkaata qabsoon kiyya fuuldura wuliidha amma dura hin qabsoone guddoo gala qabsaa'u teenya hamilee akkasii qaba manguddummaa kanaan osoo dhukkubsatu bar waggaa 12 dura gaafa Sheekh Sharifaan naannoo Somaaliyaa kibbaa kana to'atan utaalee Mogadishoo dhaqee waraana jaaruu jalqabe mootummaa wayyaanee waggaa Mogadishoo to'atu magaalaa san keessa ture jaarraa abbaa gadaa akkatti uummanni Oromoo chaartara kireeffatee rooppilaadhaan achi baase namuu quba qabnu ni yaadata namu maayyii irratti waggaa dhukkubsatu guyyaa boqachuudhaaf deema warra dubbisa keessa ana tokko takkaa ilmaan isaan dhaammanne jaarraa abbaa gadaa qabsoon irraa fuudhaa jechuu ture osoo biyyan na deebistanii takka gara Booranaa kanaan takka gara Baalee kanaan takka gara Gobeellee kanaan Harar kanaan gara na deebisaa jechuu ture gaafa na Yemenitti bira ture kana kadhachuu ture miseensota fidoodhaatiin gara na deebisa an asitti isin harkattiin du'ini gara na deebisa duuba namni asittuu hin du'inju gara dhaqee maal godhaan jeenan nakkofleeti yoon achitti isinii du'een faayidaa isiniif irra qabaje yoon ani gammoojjii Oromiyaa keessatti qabsu humnuma tanaan dhaqee achi du'e qabsoodhaaf gumaata guddaan gumaachaa yoon asitti du'e akkuma du'a baqataa tokkooti isin irratti taati duuti tiyyalleen akka qabsooytu lafeen tiyyalleen akka qabsooytu geessaatii qabsoo san keessatti isinii haa du'u kana nama kadhachuu ture dhibbaadhaan nutti teessifne malee kana gaafachuu ture akkas godhuu nama barbaadu kan hunda ibsa gaa siiriisaa keessatti rakkoo qabsoo Oromoodhaa mudattees gufuulee qabsoo Oromoodhaa mudatte akkatti adda bilisummaa Oromoo jaarame akkatti adda fottoqe kana hunda ibsa ture gaa bal'inaan siidiin dheeraadhaa YouTube irratti namoonni argata. Gaariidha gaazexeessaa Jaafar Alii yeroo baay'ee seenaan namaa kan himamuu fi kan hojjetamu erga namni du'ee booda ati garuu jaarraa abbaa gadaa otoo lubbuudhaan jiraniyyuu kan waan sana hojjette har'a waggaa 4 booda waan sana hojjechuu keetiif amma sitti dhaga'ama gammachuu attamii sitti dhaga'ama gammachuu hongan qabneetu natti dhaga'ama dandamata tokko natti dhaga'ama osoo waan sana hin godhini namni kan biraa kan waan sana godhees hin jiru jaarraa lama hogguu lama du'a ture duutisaa lama taateeti caalaa nu gubdi ture waan harkatti qabannee referaansii godhannee xurree inni nuusaaqee jala deemuun hin qabnu ture haasoyin afaaniin irraanfatama ammoo san godhuun kiyya anaafis satisfaakshinii guddaa naa kenna na gammachiisa ittiin boonaas. Mee namoonni tokko tokko yeroo dubbatanii seenaan har'a seenaa jaarraa abbaa gadaati kan haasofnu seenaan jaarraa abbaa gadaa seenaa qabsoo Oromooti daggala gabrummaatti ibidda qabsiisee jedhu kana amma walii galtaati. Sirriidha. Jaarraa abbaa gadaa qabsoota ni uume laal ni yaade
ni uume. Isa dura jaarmanni siyaasaadhaa hin jiru. Qabsoo bara 100 ukkaamamtee turte. Ummata Oromoo kan eenyummaa isaatu hanga dagatu akka irra ga'e Jaarraa Abbaa Gadaa ka'ee gaara seenee qabsoo tana uume. Keessumattuu maali gaa kana gunju qeeroo ganamaa jee waggaa 50 dura qabsoo jalqabe. Warra qabsoo keessatti maqaa dhawmuun gurguddaadhaaf jira akka gootota Oromoo akka Elemoo Qilxuu akka Waaqoo Guutuu. Fakkeenyaaf Elemoo Qilxuu maqaan isaa sadarkaa guddaadhaatti haa qabsoo keessatti. Elemoo Qilxuu akka Elemoo Qilxuu tahuu haa godhe Jaarraa Abbaa Gadaati. Maal yoo jette Elemoo Qilxuu tujjaara Oromoo tokko ture. Adan magaalaa biyya Yemen magaalaa Adan keessatti tujjaara ture. Biyyatiyyaan laala je'eeti shaanxaa hedduu qabatee biyya laaluudhaaf dhufee Harar kana dirree dhawaa naannoo Haramayaa kana firattan isaa gaafatee abaloo hiriyoota isaa gaafatu abaloo mana hidhaa jira maali gibira kafaluu dhabe kun gaafa waladaa gidjaniiti dachii tana abbaan lafaa saama kana dhaqee irraa kafalee baasuu ture hoggu maallaqa fedhate huccuu deemmatuu tana kennuuf ture hidhamtoota dhukkaayee rakkate biyyee ta'e kana shaanxaa isaa guutuu geesse gargaaru ture maali namichi kun kaayoon isaa Yaman bilbilateeti maallaqa akka jiru naa ergaa maallaqa isaa jee miskiina kana gargaaru ture keessumattuu warra hidhame wabii ta'u ture sababa kanatti qabamee Elemoo Qilxuu hidhamee garafamee kolaafamee Elemoo Qilxuu ilmaan lamaan osoo gara biyyaan dhufin dhale malee dhalleegas kolaafamee booddees maallaqa waan qabuuf achirraa maal dhufee gubboodhaan baasanii Yemenatti deebi'e. Jaarraan Yemen keessa deemeeti nama Oromoo barbaada ture gaafa sana. Adan dhaqu nama Oromoo tokko jira Harar nama akkanatti biyyatti rakkatee dhufee jennaan isa gaafachuu dhaqe. Booyeet garsiise qaama hormaataa isaa hunda akka godhan. Jaarraa garsiifate. Kanaafuu an kana booda faayidaan qabu je'ee isaa abdii kutatu garraan jaarraan abdiin kutatin jeen. Wal'aananii akkitti kana kafalattu akkitti kaayoo teetana galmaan geessu na wajji haatee mootummaa isa waraanuu dhageen. Bifa saniin tolee qabeenya isaa guuturatti qabsoodhaaf oolchee qawwee bitatanii jaarraadhaa wajjiin gurmaawanii qeeroo ganamaa maqaa jumoo gaafatanii qabsoo seenan. Kanaafuu Elemoo Qilxuu akka Elemoo Qilxuu ta'u haa godhe Jaarraa Abbaa Gadaati. Ichi laaligaa dandeeyyii nama kanaa bikkatti dhaabbatu qabsoo uumuusaa. Waaqoo Guutuu Elemoo dura qabsoo jira fincila ijoollee Baalee. Gaafa jaarraan ammoo Hararii ka'eet qabsu gaafa san sochiin akkasiin jirtu Harar keessa uummanni Baalee fincilee qabsoo jira jechuu dhageenyaan ka'ee dachii qalaada gurguddaa bal'aa qaba abbaan isaa Harar Gilxaatuun walakkaan takkatasaati. Dachii abbaa isaa gurguree Baalee dhaqee gaggaafatee Waaqoo Guutuu bira dhaqee wajjin loluu jalqabe. Kaameeraa bareedaa qaba haa zabana sanitti leetastiidha. Muka gubbabbee gaara gubbabbee xayyaarri rooppilaan hogguu qotee bulaa Baalee kana dha'u dheedduu Baalee kana dha'u suuraa 300 ol kaaseeti hoggaachi moohamanii dhiibamanii gara Somaaliyaa ba'an imbaasii magaalaa Mogadishoo keessa jirtu addunyaa hundaaf footootaan hiree joornaalistoota addunyaa kan gaafa san Mogadishoo dhufan hundaa hiree akka roorroon sun dhaga'amtu godhe. Nama gaafa sanitti waan kana yaadu Jaarraa Abbaa Gadaa. Kanaafuu alaabaa ammaan tana lalifannu tan fannifan ol qabnee ittiin qabsooynu tana hooggansa isaa jalatti Mogadishoodhatti dizaayin ka goossa isa faaruu alaabaa tanaa ka baasiisa isa waboo je'ee waraana bilisummaa Oromoo kan jaaree fi ka hooggane isa tarii nama osoo Jaarraa Abbaa Gadaa gaafa san qabsoo san jalqabu baate takka osoo Jaarraa Abbaa Gadaa dhalachuu baate abaa ofii waboo jechi kun yeroodhaa fi bakka sanitti hin uumamu ta'a. Tarii Oromoon numa dhalaa jaarraa caaluu fi yeroo biraa bakka biraatti uumata. Ammoo osoo jaarraan uumamu baate abaa ofii waboo jaarmanii jiru kun maqaan kun yeroo fi bakka sanitti hin uumamu ta'a.
Kanaafu dilas fageessanii ilaaluu barbaachisa maalummaa jaarraa abbaa gadaa himee fixuu hin danda'an. Dippii yoo keessa gaddeemte gootota ammaan kana addunyaan faarfattu kun hundinuu kan rubuu jaarraa abbaa gadaa dalagaa hin jiru. Faamilii inni irraa bahe keessatti namni faamilii akkasii keessaa bahe waan qabsuudhaatu yaaduu hin danda'u. Ministeera ta'uu danda'a. Abbaa qabeenyaa sooressa guddaa ta'uu danda'a. Ambaasaadara ta'uu danda'a. Paarlaamaa keessa taa'ee jiraachuu danda'a. Baratee sadarkaa fedhe gahuu danda'a. Nama sammuunsaa banaadhaati. Warri isaa wajji barate akka Piroofeesar Addeefaan hoggaa ragaa hangaafadhu. Dandeeyyuma namichi sun qabu. Afaan adda addaa dubbata. Afaan Ingiliz bara aksantiidhaan dubbata. Afaan Arabaa akka Arabootaatti bulbula dubbata. Afaan naannoo bahaa kana afaan addaree afaan Somaalee. Kanaafuu nama dandeeyyii akkasii qabu, nama haasa'ee nama amansiisu, nama hamilee si kennee mooraaliidhaan si guutu, nama sodaa rabbitti hin uumin, hangasuma takka ammoo nama gaarii. Ati rakkate si wajji booyu nama akkasii ture. Kanaafuu jaarraa abbaa gadaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti abbuma qabsu dhugumatti abbaa qabsoo tanaati. Gootota hedduu qabna. Abbaan fedhee ammoo ulaagaadhaan hogguu tarreessite gootota hedduu qabna ammallee uumaa jira gootonni ulaagaadhaan taakka lama jettee yoo lakkooyteef hanqita abbaa jaarraa abbaa gadaa ga'e tokkollee nuun jiru kana tan ani muraa mataa kiyyaati. Abbaa fedhe dura dhaabbadhee falmuu danda'a ragaadhaan jechuudha. Gaariidha Jaafar. Interviyuu yeroo tokko VOA wajjin goote irratti natti fakkaata yookiin iddoo biraattis haa ta'u waa'ee jaarraa abbaa gadaa yeroo dubbattu jaarraa abbaa gadaa umurii manguddummaatiin waan taa'ee jalqabee taa'ee fixuu hin barbaadu hin danda'u ol ka'ee fixaa namni kan du'u ittiin fakkaatu haamileen isaa cimaadha jettee dubbattee turte maal jechuu keeti? Amma akkanatti teessa lafa teessa bakka taa'u kanatti osuma taa'uuti ni sossoha ni munyuuqa hogguu haamileen itti dhuftu osoo hin beekne lafaa ka'a. Yoo kursiirra taa'ee jiraates osoo hin beekne gamana dhufa osoo hin beekne gamana dhufa yoo firaashirra taa'u jiraates osuma haasa'uuti firaashirra kun jala mammarama yaadachiifneeti jala diriirsinaaf. Osuma haasa'uuti hogguu haamileen itti dhufte lafaa ka'ee fixa. Yoo dhaabbatee jiraatanii deddeema. Nama akkasiiti nama qaamaa fi qalbiidhaan bakka takka ijjisaa harkisaa qaamnisaa sammuusaa waan takka wajjin hojjetti. Nama akkasiiti. Mee egaa masala haasofnee jirra. Qabsaan kuni qabsoon inni jaarraa abbaa gadaa egaa qabsaanii fi hangam milkaa'ee jetta yeroo ammaa kana. Qeerroon yeroo ammaa kana hojii guddaa hojjetaa jira. Garuu yeroo laaltu amma jaarraan faate fi gootonni birootti dadhaban amma milkaa'ee jetta. Gootonni akka jaarraa kun harka caalaa milkaa'anii jira. Akka namaatti hangi namni jiraachuu danda'u hanga tokko. Kanaafuu umrii isaanii keessatti jijjiirama amma jiru kana ni uumama wanni kanaa kun ja'anii hin yaadamne fakkeenyaaf amma jaarraadhaaf ganda tokko guun dhaqe dura qabsoon tiyya uummata kana bar isin Oromoodha jee amansiisuudha jee achirraa ka'ee nuti Oromoodha jee lafa Finfinneetiif lixa Wallaggaarraa hanga Baahar Harargeetti bakka takkaa ka'ee wareegamuun dargaggoota Oromoo irraa milkaa'insa tattaaffii qabsoo jaarraa abbaa gadaa fa'aadha. Kanaafuu gootonni keenya kun jaarraa abbaa gadaas dabalatee milkaa'anii jiran qabsoon isaanii akka gaariidhaatti shaffisaan deemaa jirti. Sadarkaa guddaa argaa jirti. Itti milkaa'anii jiran. Akka sabaattis bara jaarmoonni keenya tokko tokko lallaafanii jiran kana haaluu hin dandeenye. Ammoo bara qabsoon bilisummaa Oromoo ispiidii gaariin akkasuma fuuldura deemaa jirti. Takkaaf booda hin deemin. Qabsoon deemaa jirti. Jaarmoonni qabsoo tana daran akstireet godhuu hin dandeenye. Momentamii kanaan jalqabamu akka danciletti oofuu hin dandeenye. Malee qabsoon bilisummaa Oromoo bararraa gara baraatti finiinaa deemaa dhufte. Maaliif bara isin Oromoodha jechuu bira kutaniiti amma
barnuti Oromoo dhaadhii wareegamuu jalqabe Oromoo. Kanaafuu itti milkaa'anii jiran jaarraa abbaa jeetiin amanaan. Mee seenaa jaarraa abbaa gadaa maatii isaanii wajjin wal qabate itti deebina maaliifi maatiin isaanii akkamii obbolaa akkamii qabu ijoollee akkamii qabu kana itti deebina haasaa kee keessatti irra deddeebitee akkaataa qabsoon hin mijoofneef yookiin hin malle lammata immoo ilma sooressaa yookiin immoo qabeessaa tokko ta'eeyyuu gara qabsootti akka seenanidha jaarraa abbaa gadaa kan irra deddeebitee dubbachaa jirtu. Erga ilma sooressaa ta'anii qabsoo kanaaf maaltu isaan kakaase waan sitti man jira? Waa haqa tokkootu jira. Yoo faamilii jaarraa abbaa gadaa laalte gabaabsitee yoo jaarrumaa fi abbaa isaa qofa laalte nama adda addaati isaan lamaan kun. Uuma adda addaati. Waan tokkollee waliin fakkaatan DNA yoo taate malee فتراري إبراهيم عامل في جارب بعدا وهم تكلم ولن فكرت DNA كهو تاعت من أباك الموان تاني أمو إنما أبان جارب بعدا فتراري إبراهيم عامل إن دراسة نبستيشة في عرب جدا إسحاق من تكون في عرب جدا بوشان عرب جدا في إرجمو يو إنهم بربان خا تنافو namicha sanirraa dhalatee abbaa qabsoo Oromoo ta'ee gaara seenee beelee rakkatee qabsoo tan uumuudhaaf yoo akkam jette si dhiba ammoo xiqqoo booda deemtee haqa isaa agarta ammoo bakka irraa ka'ee agarta maaligaa akkumaan sirba Khadiir martuu saniif kan keessa jeet jaarraa abbaa gadaa jechuun Abduu Kariim maqaan isaa Abduu Kariim Ibraahim Haamid Ibroo Shaqaati warra afuran kan laaluu irratti Abduu Kariim Ibraahim Haamid Ibroo Shaqaati. Ibroo Shaqaa jechuun abaabuun isaa jechuudha. Abbaa isaa osoo hin ta'in ahaakoon abbaa isaa Ibroo Shaqaa gaafa Raabaadooriin Oromoo Tammaayii Minilik cabsu Bakar Waareedhaa wajjin nama Bakar Waareetti ol aangoo qabu gaafa san abbaan gadaa wadaay galmoo hormoosoo jama gaafa lola calanqoo kan lola san hooggane abbaan gadaa hoogganaan mataan biyyaa gaafa san wadaay galmoo hormoosooti itti aanaan Ibroo Shaqaa kana ture abaabuu jaarraa Bakar Waaree nama sadeffaati abbaa duulaati qondaalanii ture jechuudha abaabuun jaarraa abbaa gadaa Ibroo Shaqaa inninis deebi'ee isa wareegame loluma calanqoo san keessa wareegame loluma san keessa wareegame lola guyyaa duraatti isaa fi wadaay galmoo hormoosoo guyyuma san du'an lola san keessatti nama wareegummaa akkanaa kana kafale jechuudha ilmi Ibroo Shaqaa ahaakoon jaarraa jechuudha amma abbaan abbaa isaa immoo Haamid Ibroo jedhama Haamid Ibroo kun Minilik hogguu biyya to'atu Raas Mokonnin nama jaamuutu Harargee akka mootiitti taa'ee bulchaa inni kun ilmaan warra gootota calanqoo dhumee kana ilmaan garaadanii fi damiinanii fi ilmaan hoogganoota gosaa walitti qabeeti ifitti qabee jara kanaan biyya bulchuu barbaade. Isaan kanaaf eenyu hoogganaa godhe ilma Ibroo Shaqaa kana Haamid Ibrooti hoogganaa godhate Raas Mokonnin. Bakka Raas Mokonnin jiru Haamid Ibroo jira jechuudha. Ahaa hojaarraati gaafa ilma Ibroo Shaqaati. Haamid Ibroo maal godhe? Osoon turin osoo Raas Mokonnin Harargee qabatee amata hanga tokko booda lolli Adwaa baname. Minilik waraana isaa kan kutaa hunda keessa jiru walitti qabeeti gara Adwaa bulchise. Raas Mokonninis Hararraa nafxanyoota qabu hunda guurateeti kara Adwaadhaa deeme. Gaafa Raas Mokonnin Awaash ce'u Haamid Ibroo gara Jibuutii seene. Jibuutii dhaqeeti warra Faransaayii wajji hoogganoota Faransaa jiru wal mareetee jarri deemanii biyyi teenya duwwaa jirti qawwee naa kennaa nu gargaara biyya teenyaan deeffachuu barbaadaa jee isaa fi amiirtichi Affaar Hanfiree jedhanii gaafasi isaan lamaan dhaqanii Faransaa wajji haasoodha. Faransaa wajji maal jedhaniin? Okay, silallettuu lola kanarratti Minilik ni caqa. Xaaliyaan moo hin danda'u. Ammaaf ammoo amma akkasiin gargaara agriimentii Berliin tokkootu nu qaba.
yoo lola kanarratti Minilik cabe agreementiin sun diigamte kanaafuu isin gargaara taa'aa jedhanii Jibuuti ta'an. Akka Faransaay yaade hafeeti akka biraa uume Minilik Xaaliyaan moo'e kana booda humaasii godhuu hin dandeenyu agreementiin iddoo jira kara biyyateetii deebii jedhaniin. Haamiti biroo hogguu Harar deebu Raas Mokonnis Adwaa irraa galee doolla barra garagalchanii ajjeesan jechuudha. Doolla bara jechuun muka guddaa birbisa guddaa furdinisaa hanga mana tokkoo ga'u sirrii dhaabbata namaatti jalaa gubbaa muraniiti teepha guddaadhaan muka kanatti siidhanii teepha ol kaatuurraa gadoosiin konkolaachisan. Uummata baasanii akka uummanni isaa kun harkutti. Haamiti biroo akkasitti doolla ba'an ajjeesan jechuudha. Haamiti biroo Raas Mokonnin akkasitti jeesu Haayile Sillaaseen hogguu immoo aangoo qabatu eenyu shuummate maas ilma Haamiti biroo abbaa ishee Jaarraa. Maaliif faamilii kana malee uummata Harargee kana qabachuu hin danda'an agaa hoogganoota gosaati. Rooyaala naannoo sanitti. Isaan malee qabachuu hin danda'u ilma isaa kana shuumee Fitooraa Abrahaamiti. Kunigaa mana Haayile Sillaasee keessatti abbaan Sheek Jaarraa faamilii fi ifumaafuu faamilii Haayile Sillaasee godhu. Haayile Sillaaseen qullubbii Gabreel ziyaaruudhaaf bara baraan dhufa. Isaas hoggaa dhaqee naanna'ee Bataskaana sanii haajaa achii fixate osoo gamaa gamana hin jenne watar paalaasii Haaji Ibraahimitti afeerraa laaqanaa godhamaaf amata amataan. San irratti argameeti achiin booda akkasitti deema. Anaa ijoollee waggaa 6-7 afeerraa maayii abbaa kiyyaa hojii dhaqee anuu hawaasa sermoon san daawwadheetii jira. Akka ijoollummaa xiqqoo xiqqoo nan mul'atti. Akkana ol fudhanii nugusni hundoo sana jeen agarsanii jira. Achi garta aangoo Haaji Ibraahim qabu. Akkana isa cinaa qabte ulee qabte isa wajjin deema. Baalabbaan gurguddaan feete Harargee abbaa ishee Jaarraa kanatti isa miilarra kufeeti yoo shuumamuu fedhees yoo rakkoosa nama akkasii ture. Jaarraan gaamma wanni uune ta'e maali? Yogguu akaakoof abaabuusaa laaltu yogguu abbaan isaa Haayile Sillaasee ta'u abbaa irraan utaaleeti akaakoo fi abaabuusan fudhatee jiru Jaarraan. Jaarraan sammuu Haamiti birootii fi sammuu Ibroo Shaqaati dhaale. Fitooraariidhaatii miti. Kana hicciitti tanaatu eenyummaa Jaarraa duubaan jira jechuudha. Faamilumarraa'u ilma abbaa gadaati santu isa keessaan dhufe akkasittiin gilgaalan dubbitan. Mee Jaafar tarii yeroo Jaarraa abbaa gadaa haasofsiiftetti walitti dhufeenyi egaa abbaa fi ilmi akkuma akka manatti maa jirtutti ilaalchi isaanii lafaaf farda samii fi lafa walitti dhufeenya abbaa fi ilmaa maal fakkaata ture waa'ee kana sitti manii? Walitti dhufeenyi isaanii hanga gaafa ijoollummaa jaarsi gaa ilmaan hedduu qaba Fitooraariin niitii hedduu ilmaan hedduu waan qabuuf dabree taarka ilmaan isaatu akka feetti argachuu dandeessu. Harar Finfinnee akkasitti ta'a. Akkuma ijoollee biraatti isaas kunuunsaatuma tajaajilaatuma guddisee gaafa ijoollee akka gaarii walii galuu turan. Gaafa inni high school baratu Hararitti baratu qondaaltonni tokko kan Harar jiran abbaa isaatti waa himuu turan. Maaliif amma guyyaa Iidaa namu Somaaleen dhidhiichifti Adareelleen sirbiti Amaareen sirba ka Oromoon jiru. Maaliif jedheeti gaafii kaasu ture barattoota leenjisee Oromoo sirbisiisu ture. Kan kanatti irraa gammachuun qaban waldaa Afran Qaldoofaa leellisuu ture. Kan kanatti irraa gammachuun qabanii akka barataa biraa osoo ta'e immoo hoggus mataa keessa dhawan takka hidha darban takka ni ajjeesan. Jaarraa hidhamuun hin danda'amu. Kanaafuu abbaa isaatti himachuu turan. Mucaan kee kun waan akkanaa godha adabatu jiini jechaa turan. Kanarraa gorsuu ta'e jaarsi gorsa kana fudhachuu dhabuudhaan mataa jabaataa akka jiruun abbaan isaa. Mucaan mataa jabaataa jee akka loluun. Maajirattis shumata adda addaa kootu mee jalqabaaf kantiibaa diree dhawaa ta'e takka mee al tokko paarlaamaa seeni waggaa 4 taa'e
in fudhatu kanaas haya abbaa qabeenyaa ta'e dachii tiraaktaroota hanga barbaadde kanaas in fudhatu. Kanaafuu lakka cimaa deemuun abbaa isaatiif inni xabi'aadhaan kaar biheeveriidhaan addaan fagaachaa deeman. Maayii irratti gaa diina kana jechuudha. Inni Mogadishoo dhaqee kan reediyoo Mogadishootiin ganamaa galgala balaaleeffatu abbaa isaatiif dura. Hokkoo mootichaa hokkoo nafxanyaa ta'e uummata Oromoodhaa cunqursa uummata Oromoo gatu jee abbaa isaa duulatu akka fitooraalee Haji Ibrahim kana jee. Kanaafuu nama adda addaati. Akaakuu fi abaabuu isaa ammoo ni boonaa. Maali qabsoota naaf kakaasu akka akaakuun isaatti du'e akka abaabuun isaa sun itti du'e san qorachuu ture. Santu keessatti uumame jechuudha. Sammuu jara san jiru san isa keessaa madde. Akkasi. Akkasi gaariidha egaa kan namoonni tokkos kan jedhanii firoottanuma jaarraa abbaa gadaa keessaa kan warri naftanyaa summiidhaan ajjeesanis hin jira jedhama egaa gara fuulduraatti qorannaadhaan itti ba'ama. Lammata akkanatti fakkaatutti obbolaa gara 36 jaarraa abbaa gadaa kan qabudha kan jedhamu. Mee duubatti deebinee jaarraa abbaa gadaa mee maatii isaanii haadhaaf abbaa akkamii keessaa amma tokko kan abbaa nutti himte haati isaanii maatii akkamii keessaa baanii ammam akka deemamee nu yaadachiifta. Yeroo hedduu haati isaa cimtu akka turteema. Haati isaa gaafa xaaliyaan nafxanyoonni maqaa arbanyaadhaatiin naannoo laga raammis kana keessa sosso'an uummata Oromoo kana akka saaman loon isaanii akka qalachaa rakkisan. Kanarratti abbaa jaarraa dammastee dhibbaatti gootee akka inni uummata kana hidhachiisee nafxanyoota biyya saamu kana akka irra duuchisu hunda goosiftee jirti. Rakkoo uummata keenyaa kanaas eenyummaa uummata keenyaa kanaas akka abaabuun isaatti akaakuun isaatti du'an kanaas hedduu tanatti himtu isiidhaa jaa. Isiin hedduu galata guddaa eenyummaa kiyya qarraa kanaaf hedduu na jaarte isiidhaan dhaadata. Haadha akka gaariidhaan ta'anii obboleeyyan isaa gaa biyyeeyyuu hedduu jiranii 36 oluu ta'an hawaliin beeyne hundaa jira beektaa. Kanaafuu hedduudhaan namtichi nama dachiisaniin tasaa turte suduuda Awaashii gad bara. Awaashii gad suduuda Harargee kanaan hanga samiitti isaa irraa uwwaata gizaata isaati. Kanaafuu ilmaan isaa hedduudhaa kan qabsoota kan dargin ajjeesees ni jira. Kan OPDO ta'ee mootummaa Oromoo gatus ni jira moonis ajaa'ibsiisu. Kan OPDO ta'ee Oromoo hiisisuu jira obboleessi jaarraa abbaa gadaa Heedreedhaa keessa. Kanaa hundaa jira garaan haadhaa saara buqqeetii jedhama guuma kan buqqeen quluu salaataatis dhalteeti. Mastii ta'uu geeba jajallaas dhaltee. Waa hundaa'uu dhalti. Kanaafuu faamiliin isaanii hedduudha. Biyya alaa kanaaf jiranii amma faamilii guddoodha. Ammoo tokko kan hin beeku OPDO ta'e malee hundinuu dammakoodhaa fi sabboontota. Jaarraa abbaa gadaa kan ijoollee hin qabanii jedhu kan immoo ijoollee lama qabu jedhu. Mee ati baay'inaan yeroo sadii faanatti siqxee ji'a tokkoofis faana teesse mee maal nutti himta? Jaarraa abbaa gadaa ijoollee lama qaban. Ijoollee lama qabanii amma ijoolleen sun kaduraa gara waggaa 1920tti ni gayaa. Kanaafuu ijoolleen irraa mu'aftee jirti. Ijoolleen hin beekaa ni jiran. Gaariidha obbolaa hedduu akka isaan qaban nutti himtee kan tarii gaafa tokko kan akka Dr. Nasruddin Ibrahim faa argannee naasofsiifna ta'a. Meeqa amma gara dhumaatti dhufnee Jaafar yoo waa'ee waan hafee jira jette malee naannoo Soores jaarraa abbaa gadaa itti qabsoo yeroo dheeraadhaaf bifa sanaan amma akka itti godhan sanatti qabsoo hidhannoo bifa uummata dammaqsuudhaan ifaajjii guddaatti godhan sanatti har'a naannoo sanatti waan ta'aa jiru hin argita.
otoo yeroo kana jiraatanii jaarraa abbaa gadaa maal jedhu jetta keessattuu yeroo poolisiin addaa naannoo sana dhufee weeraree uummata naannoo isaan wajjin qabsaa'aa ture sana yeroo akkanatti miidhaa jiruu fi namni isaanii qaqqabu dhabamee yeroo akkanatti miidhaan guddaan irra gahaa jiru jaarraa abbaa gadaa har'a naannoo sana yeroo akkana ta'u jaan argan yookiin gurraan dhagaani maal jedhu jetta. Jaarraan silaara waa lama godha. Maaliif wooma dur godhaa ture godha. Durattis maal godhaa jaarraan manguddoo Somaaleedha. Harka tokkoon ibidda harka tokkoon bishaan qabateetti jaarraan ka deemu. Kana gunjuu irree waraanaatii fi dippiloomaasii gosaa. Gosa Somaalee tana hoogganoota isaaniitii wajjin qunnamtii cimtuu qaba. Gara gosa 28 gurguddoo qabdi Somaaleen tuni. Ugaazota 28 kan eessaa fi eenyu akka ta'an beekaa isaan kana wajjin hariiroo cimtuu qaban guma Yemen jirullee. Hoogganoota gosa Affaaris ka Jibuuti jiran isaan wajjin faamilii ta'eeti jiraata bal'inaan wal mari'ata dhimma Oromoo irratti isaanii wajjin marataa gaafamma Somaaliyaa keessatti sababa adda addaatiin Somaaleen Oromoo nurraa bahaa jettee duulti akkuma immooshin taatee rakkoon takka takka mudatti. Kana dippiloomaasiidhaan hiikuu ture. Hoogganoota yooma Argeessa keessa rakkoo mudatte ugaaza Isaaq qunnameeti hiikuu ture. Yoo Isa keessatti Jibuuti keessa rakkoo mudatte ugaaza Isaa barbaadee dubbise isa kana ni kabajan mootii Oromoo godhanii beekan akkasitti beekan jaarraa ni caqasan ni kabajan isaanis dantarraa qaban yoo rakkoo naannoo Oromoo rakkoo uumte inni hoogganoota gosaa kan naannoo kanatti ajaja kennee wal qixxeessaaf gaafa caamsaan hammaate yoo dheedaaf warri gara fiikkanaan ol dhufan yoo Oromoon no jetteen dhiisaa dheedanii haadacha'anii jeeti yeroo hanga tokko kenneefi gaddeebi'u turan. Yommuu dabree rakkoon akka ammaa kun uumamte jaarraan ni waraana. Warra gartee shiftaa akkammaa liyyuu poolis tana ni waraana. Ammoo manguddoo Somaaleetu wajjin ni mari'ata. Kana godha silaa amma jaarraan humna qabaatee amma seenee loluu baatu ugaazota Somaalee qunnamee ilmaan keessa wayyaanee jalaa qabadhaa. Akka obboleeyyii waliin hin finne jechuu danda'u nama guddaa qabu tokkicha ture. Arran qabu nama san godhuu danda'u. Eenyu anaatu Oromoo bakka bu'aa jee namni Somaalee hojjaasuu danda'u qabu nama. Silaa jaarraan kana godhuu ture. Kanaaf hanqa wayyaaneen Magdishoon seenanitti achi Sheek Shariifaa bira ture Magdishoo keessa. Hoogganoota jaaramoota biraaf adda bilisummaa Oromoolee qaqqabdee wayyaaneen Magdishoo irraa qabdee Finfinnee geessitu. Manguddoon Somaalee tani ansiinjuutuun ugaazonni gosaa jaarraa if bira qabaniiti Oromoon chaartara xiyyaara kireessitee fi akkasi baasan jechuudha. Maaliif jara kanaa wajjin jira. Kana waan beekuuf har'a nu mul'attee uduuti jaarraa abbaa gadaa silaa kanaas stop jechuun danda'an. Dhagayama qabanii. Isaan kun ammoo namni isaan dhagahan jaarraa abbaa gadaati. Har'a ni jiru. Kanaafuu osoo jiraatee jaarraan kara lachuutu furmaata kana ture. Osoo waraana qabaatee ammas waraanni jaarraa wanni beekamuun dheessuu dhabu. Dheessuun haraami jaarraa abbaa gadaati. Haraami. Waraanni jaarraa numa dhuma malee dheessu. Takkaa waraana jaarraa dheessee dhagameen beeku ministire hin jiru. Hin dheessu akkasi sheektu godheeti. Kanaafuu ni sodaatti Somaaleenis darginis ni sodaatti. Waraanni jaarraa 500 nama luu danda'u. Maaliif niin du'atee warra seenu jechuudha akkasitti leenjifeta. Hanga tokko ergeetu waraanas furmaata kenna manguddummaas cinaa deema. Nama akkasiiti bar jaarraa. Kanaaf osoo irra jiraate furmaata gaarii godhamuudhaaf jeeti yaada. Gaazexeessaa Jaafar Alii hedduu galatoomii gaafiinsi dhiyeessuudhaaf qopheesse hundumaa fixe ati hafe waan taafee jiraatee carraan sii kennaa gara kiyyaan fixeera. Egaa waa'ee jaarraa abbaa gadaa silaa himneen finnu seenaan isaa dheeraadha. Wanni xiqqoo warra mataa kiyya keessa yeroo hedduu oguu waa'ee jaarraa abbaa gadaa haafnu waan ummata misunderstood ta'ee jira. Waa'ee jaarraa irratti kan jaarraa bifa isaa malee gar malee hubateetu jira ummata keenya keessa. Warra jaarraan hooda jabii muslimaati jee
kategoraayiz godhuutu jira. Miti jaarraan nama akkasiiti miti. Jaarraan sabboonaa Oromoodhaati. Qabsaawaa bilisummaa Oromoodhaati. Fedhiinsaa fedhii bilisummaa Oromoodhaati fi Oromiyaadhaati. Independent Oromiyaa saniifuu siyaasa amma Itoophiyaa keessatti dimokiraasii barbaadu gurrallee dhaga'uun fedhu jaarraan. Independent Oromiyaa uumuudhaaf nama qabsaa'u. Oromiyaan sun ammoo tan Islaama Kiristaana waaqeffataa if keessaa qabdu akka taate amanuu fi mirga sabaa qofa osoo hin ta'in mirga amantiidhaatis eegale biyyisan keessatti jiraachuudha qaba haju nama akkasiiti. Gara biraatiin adda bilisummaa Oromoodhaatii fi jaarraan hogguu adda fottoqan warri jaarraarratti duula fokkataadhaatu gaggeeffame olola biyya keessatti. Ololli kun eesharraa ka'a koomministootaa fi waldiddaan dura warra namni lafatti waliin ta'an muka waliin hin koruu jette Oromoo. Warra lafatti waliin ta'initu qabsoodhaaf gaara wajjin dhaqe gaafa san warra adda bilisummaa Oromoo hoogganan. Jaarraan nama sooshaalizim gurrattilee dhaga'uun barbaanne sirna gadaa malee. Jarri biraa immoo warra Marxist Leninist ta'e faashina gaafasii kana qabatee dhaqe. Jarri kun lamaa walumaafuu galuu hin danda'an. Ideoloojiin isaanii bikka kanatti adda. Ammoo ideoloojiin jaarraa sun har'a olaantummaa harkattee jirti sadarkaa addunyaadhaatti. Sooshaalizimii sun hundeenuu buqqee dhabamee jira. Viizhiniin isaa laal hangam akka fagoo ta'e. Har'a kasaa qeeroo jechaa jirtu nuti sirna gadaatiin haa bullu jecha dhaloon namaa. Sirna gadaati deebisee habaqaaluu barbaada. Kana barbaada jaarraan nama akkasiiti. Kanaafuu jaarraan walli artistoota tokko hogguu sirba baasan. Gootota adda addaa hogguu yaaman kan jaarraa bira futuu osoo yaamne hedduun isaanii sammuun isaanii fuuldura seenaan isaan gaafachuudhaaf ta'a. Maaliif yoo goota Oromoodhaatii yaama jette ulaagaadhaan tokko kan ulaagaa jaarraa guutu numa hin jirre. Abaludee kanatti as baasee na wajji falmoo jiraate arragaa fi guuttadhee waltajjii feetan achi ba'uu danda'a. Kanaafuu piliis hin jaani. If duuba deebi'aati eenyummaa jaarraa abbaa gadaa if duuba deebi'aati gilgaala. Kanaafuu artistoonnis wal qixxeeffadhaa jechuun barbaada. Joornaalistoonnis goota kanaaf gurra kennaa jechuudhaan barbaada. Waggaan afuraffaan isaa yaadannoon isaa kun guyyaa deebinee kaayoo isaa bakkaan ga'uudhaaf waada keenya itti haaromsinu akka nuu ta'uun dhaamsa barbaadhaa. Fixadheetiin jira Dajanee. Gaazexeessaa Jaafar Alii dhugaadhumatti hedduu galatoomii yeroo hundumaa yeroo waamicha siigoon daftee argamuu keetii fi ibsa bal'aa immoo dhimmoota adda addaa irratti ibsa bal'aa waan nu kennitee fi agaa namoonni baay'een yeroo baay'ee kan nuun jedhanii maaliif Jaafar akkanumatti yeroo hundumaa akka nu dhiyaatu bifa adda addaatiin akka nu dhiyaatu waadaa nuun seensifne jechaa jiru carraa isa siifan kenna. Waan jettu yoo jiraate egaa dhuma irratti gaaffii kanatu baay'inaan natti dhufaa jira. Maal jedha Jaafar kan jedhudha. Yookiin yeroo hundumaa isinii dhiyaadha yookiin immoo maal akka jettan hin beeku. Ni dhiyaadha. Miidiyaan Oromoo na yaamee bakka takkatti illee diduu hin danda'u harkadhaa jiru. Egaa waamamee dhiyaachuu duwwaatu hin taane Jaafar Alii irratti OMN irratti nu yaa hirmaatu kan jedhanii baay'eedhatu jira. Ani siin ga'eera ergaa daawwattoota keenya hedduuti. Egaa Jaafar Alii dhugaadhumatti hedduu galatoomin jedha. Yoo teeknishaaniin keenya Faraan Abdulsalaam qophaa'aa ta'e sirbumaati sooressa jaarraa abbaa gadaatiif barreessite kan immoo Kadir Martuu sirbe sana affeeruudhaan egaa sagantaa keenya har'aa kan xumurru Jaafar Alii hedduu galatoomin siin jedha. Galanni hin badin. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yaadannoo sooressa jaarraa abbaa gadaa ilaalchisuudhaan marii gaazexeessaa Jaafar Alii wajjin adeemsifnee kanumaan raawwanna. Egaa yeroo biroo sagantaa birootiin amma walitti deebinutti ani kan isin keessumsiisee Dajanee Guutamaati. Teeknishaaniin keenya immoo Faraan Abdulsalaami. Egaa sirbuma kanaan nagaatti isiniin jenna. Obsiya sabako Filfilera wala regina bilisumma
nagame yota jarran Abbuka to mirga bagabsa otan lal jarran Jarra abba gada ya baesa no mole jako Way way oso deise Hati marra lama Harme marra lama Way oso se deise Hati marra lama Hati ero lama Arras lola jirti wabona tijarete Kapsu dalte jolle keiro iti orte Indune ni jirta yomi ujirata Achitis gonni ke adau jannata Wega burumma Ifni de mulata dukkanan duban Obsiya wogogo Obsiya kairongo Finfilera wala rigina bilisumma Wega burumma Ifni de mulata dukkanan duban